Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii nagumaami. Viidiyoon ana isin mul'isaa jiru kun gaafa uummanni baqateetiniin magaalaa Argaar irraa yaa'eetiniin gara Huduuda Su'uudii deemuu isinii waraabee jira. Akkuma isaan ammoo iyyuu mana hidhaa keessatti illee haala kanaan dararaa guddoo irra waan turaniif uummanni kun ammallee warroota achi keessatti hafanii mana hidhaa keessa jirantu jira. Viidiyoo kana gara qaama dhimmi ilaallatuutti akka nu geettaniin kabajaan isin gaafadha. Uummanni as keessatti hidhamee kun roorroo adda addaa irraa himatanii booyanii ilmaan ofii hin argine ka ilmaan achi keessatti du'anii ka obboleessi isaa achi keessatti du'eetiin awwaalcha dhabeetu jira. Ambaasiin Itoophiyaa yookaan mootummaan Itoophiyaa kan dhimmi kun ilaallatu akka furmaata nuuf godhu kabajaan isin gaafadha. Mana hidhaa kana keessatti roorroo adda addaatu jira. Hanqina nyaataa hanqina adda addaatu jira. Ani nama bakka sanitti mana hidhaa kana keessa ture viidiyoo kana waraabuu ture. Viidiyoon amma ilaaltan kun mataa kiyya ture yeroo san ammallee obboleeyyan keenya warroonni achi keessa turanii ni jiranii ammallee hiriyoonni keenya namoonni adda addaa achi keessa jiranii viidiyoo kana sheer nu godhaa sheer laayik nu godhaatiniin uummata biraan nu gahatiniin jedha ani amma mataan kiyya magaalaa sana irraa isinii dabarsu jira qophii kana.